Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa oduun sa'aatii kanaadhaaf qabanne kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Duraan dursinee mata duree oduu isinitti himna. Oliyyannoon mirga wabii obbo Taayyee Danda'a kaleessatti beellamamee ture torbeetti aanutti darbee jira. Oduu gara biraatiin ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiisa yeroo Tigraayiidhaa fi Abuut yookiin TPLF waliin marii bu'aa qabeessa taasisee jira jedhee dubbatee jira. Oduu gara biraatiin pireezidaantii yuunivarsiitii Waachaamoo dabalatee shakkamtooti 18 irratti himatni yakka malaammaltummaa banamee jira jedhamee jira. Gara bal'ina oduu tutuun darbiin dura fuula yuutuubii kanaa sabskiraayib gochuu hin dagatina. Dhaggeeffattoota keenya oliyyannoon mirga wabii obbo Taayyee Danda'a kaleessatti beellamamee ture torbeetti aanutti darbee jira jedhamee jira. Manni murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoon mirga wabii deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'a dhiyeessanii turan irratti murtii dabarsuudhaa fi beellama kaleessatti qabatee ture dabarsee jira. Himatawwan sadii mana murtii olaanaa federaalaatti himatamanii kan turan qondaalli mootummaa duraanii obbo Taayyee Danda'an beellama darbee irratti himatawwan irratti dhiyaatan sadii keessaa lamaan bilisa ta'uun isaanii hin yaadatama. Himata sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala qofaan dhimmi isaanii beellamaan qabamee kan jiru yeroo ta'u kanuma hordofuudhaan mirgi wabii isaanii akka eegamuuf mana murtiitti wayitaa dhiyaatanii turanitti gaafatanii turanii. Manni murtii olaanaa federaalaas himatamaan kun mirga wabii eegamee fi yoo gadhiifame yeroo manni murtii isa barbaadetti argamuu dhiisuu maluu jechuudhaan mirga wabii isaanii dhorkanii jiru. Obbo Taayyeenis himannaa sadaffaa amma ittiin himatamaa jiranii mirga wabii kan dhorku waan hin taanee fi mirgi wabii akka eegamuu fi manni murtii waliigalaa federaalaa oliyyannoo gaafatanii jiru. Himatamaan kaleessa ganama oliyyannoo kanaa fi mana murtii waliigalaa federaalaa kan dhiyaatanii ta'us manni murtichaa hojii waan natti baay'atee fi jechuunis dhimmicha ilaaluudhaa fi gaafa hagayya 29 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamanii jiru jedhamee jira. Oduu gara biraatiin ambaasaaddarri Ameerikaa hooggantoota bulchiisa yeroo Tigraay fi Abuut gidduutti marii bu'aa qabeessa taasisee jira jedhanii ibsanii jiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaan daawwannaa guyyoota 3 Maqaleetti taasisan ilaalchisee ibsa gabaabduu karaa imbaasii isaanii baasaniini turtii isaanii hooggantoota olaanoo bulchiisa yeroo naannoo Tigraay fi TPLF waliin qofaatti marii bu'aa qabeessa taasisee jira jedhanii ibsanii jiru. Ambaasaddarichi marii qondaaltota olaanoo garee lamaanii waliin taasisaniin waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti ga'ame naannoo Tigraay fi naannichaa fi bu'uura nagaa fi tasgabbii waaraa ta'uu cimsanii ibsanii jiru. Imbaasichi hooggantoota kanneen waliin marii bu'aa qabeessa taasifamuunsaa ibsuudhaanis dhimmi qoqqoodinsi hooggantoota paartichaa gidduutti garee Geetaachoo Raddaadhaa fi garee Dr. Dabratsiyan gidduutti uumame ilaalchisee waan jedhan hin jiru. Imbaasii Ameerikaatti ambaasaddara yeroo kanaa kan ta'an Maasingaan marii guyyaa 3 booddee gara magaalaa Finfinneettis deebi'anii jiru. Dhimmuma Tigraay wajjiniin wal qabateedhaan abbootiin amantaa Tigraayidhaa fi hooggantoonni siyaasaa naannichaa wal dhabbee gidduu isaaniitti uumamee mariin akka hiikan hubachiisanii jiru. Phaaphaasonni mana amantaa Ortodoksii Tigraay ibsa har'a laataniin hooggantoonni TPLF ibsa garaagarummaa isaanii hammeessuu baasuu irraa akka of qusatanii fi rakkoo gidduu isaanii jiru mariidhaan akka hiikan waamicha dhiyeessanii jiru. Uummanni naannichaa haala hamaa keessa yeroo jirutti waldhabbiin hooggantoota kanneen gidduutti uumamee waan mudachuu hin malle kan jedhan ibsee abbootii amantaa baasan kun ergasii hooggantoonni siyaasaa wal dhabanii waliin mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Oduu xumuraaf isiniif qabanneedhaan pireezidaantiin yuunivarsiitii Waachaamoo dabalatee shakkamtoonni 18 irratti yakki malaammaltummaa banamee jira jedhamee jira. Baatii tokkoon dura to'annoo jala kan oolan pireezidaantii yuunivarsiitii Waachaamoo kan ta'an Habtaamoo Abbabaa fi itti aanaan isaanii Taamiraat Taaggasan dabalatee shakkamtoota birrii biiliyoona 3 ol mootummaa dhabamsiisaniiru jedhameera. Namoota 18 irratti himati yakka malaammaltummaas banamee jira. Pireezidaantii yuunivarsiitichaa duraanii fi itti aanaa isaanii haala hooggana waajjira ijaarsa yuunivarsiitichaa Injiinar Mul'atoo Eritiroo, Daayireektara Faayinaansii yuunivarsiitichaa Maarqos Yohaannisii fi dhaabbilee dhuunfaa 2 dabalatee waliigalaan shakkamtoota 18 irratti himannaan banamee jira jedhamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaadhaaf qabnu kan kana fakkaatan turani waan wajjiniin turtaniidhaaf galatooma.